Nurarraa uumaman. Nura, Ifarraa. ifa sakam. Ifa ibiddaa moo ifa aduu? Ifarraa uumaman siin jedhe. Ifa abiddaarraa siin jenne. Ifarraa siin jedhe. Ifarraa. Ifni abiddaa jedhamu. Beeka ya? Ifni abiddaa jedhamu jira moo? Jechuun ifa yeroo jettu kanaafuu fakkeenya amma eegaa ibiddi tokko yeroo boba'u yookiin immoo ibiddi wayii maal sakam? Abiddaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Abiddi ibiddaa ifni ifadha. Maa waaqayyo gaafa ifni ifa abiddaa uume moo ifa maalii uume wanta akkasii jira ifa abiddaa kan jedhu. Nageenya. Ifa ifti haa ta'u dukkanni haa ta'u jedhe sirriidha kun ifadha. Ifa aduurraa uumamanii isaan kun. Ifa aduu siin hin jenne ifarraa uumaman siin jedhan. Jechuun ifti kun adda bahuu hin danda'u? Ifarraa uumaman siin jedhan waan ifa adda baasa maal ifa baay'ee jira ifa abiddaa jira ifa aduutu jira ifa waan biraatu jira ifarraa uumaman baasin jedhe. Maalan siin jennaan ikkoo ifti aduu ifti ibiddaa jira hin jenne tammuma ammuma mooles nan deebistaa. Ifni ampooliyyuu jira ampooliinis ifa dabar. Kanaafuu wanni isin jechaaru ifni kun Naggeeffadhu meesuu ta'e nan xumura. Ifa jechuun kan koo kan ifa aduu jechuuf ifa abiddaa ifa ampoolii jechuun maali jennaan jarri kun wixxeetiidha. Malee ampooliin kun ofiisaatii ifa miti. Garuu wixxeetii ampoolii kana ifatu argamsiise jechuudha. Kanaaf wanni jedhan ifarraa uumaman. Is bakka kalas posteentiin kun isa miti sila is bakka waan bifa irraa uumamanii garuu jannata keetti uumaman moo isatti uumaman. Noo gaaffis gaafachaa jiru. Kan koo xumura raawwadde. Kalas isi birakutti gaaffii si gaafadha siin jennaan. Ani ko sana wal qabsiistee na gaafachuu fan se'e tole. La gaaffii ani akka tamantutti amantaa kirraa si gaafachuu fedha. Inni isa sana maal istere? Marraa wanne bar. Bakka na biraa see gaara sammuu sana dubbanna kaa yoo kutteetta ta'e dhiifamu. Akka inni baradhu hin barbaaddu ati fakkeenyaaf ati kiristaanummaa keessatti deemte. Naataan si eeyyamaa inni naataan rakkoon hin jiru naataan inni eeyyamtaafi. Naa eegumaa kiristaanummaa isanis. Naataan? Isi bira hin jiru noo. Ayyee itti hojjetee jira ayyee. Oke galatoon fakkeenyaaf jarri kun jannata keessatti uumamanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asmaanu anillee boodarratti naaf gaafata waaqayyoon ifa wanti takka itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata ja'a macaafni waaqayyo ifa kam keessa akka jiraatu ifa ibiddaati moo ifa aduutii addanaa baafadhaa irraa galatoon. Ayyee thank you. Dhumarra tole haadha qoroo maal jette gaaffii keetti of. Oke ayyeen gaaffii ma jajjabduu wayii masee matu gara deemutti naa gaafadhaadha habibiin. Oke jannata keessatti uumamanii manni kun la maaltu gaaffii cimaadhaa miti kun. Maleekonni kun jannata keessatti uumamanii. Maleekonni jannata keessatti uumaman kan jedhu hin jiru. Galatoome ayyeen taate. Oke akka namaatti immoo kan uumame jalqaba eenyudha? Adam. Oke Adam eessatti uumame? Adam moo? Adam kan inni uumame jannata keessa. Jannata sakam? Jannatuma jannata keessatti jannata samaayii keessa ture. Jannata sa guyyaadhumaa sana moo jannatuma sa fakkeenyaaf samaayii keessa kan jiru? Jannatu jira moo? Kahaa keessatti isaan uume biyyeerraa isaan uume kee jannatatti immoo isaan geesse ol. Laki biyya keessa uume kan jedhu jannata keessatti isaan uume hin jedhee ba'a. Biyyeerraa uume miti janna isaaniin. Maa lafatti uume jechuudha biyyarraa uume jechuudha lafatti uume jechuudha re? Aha biyya qotee baheetu jannata biraatti immoo uume re? Qotee bahee jirtu jedhe. Ayyee taate kalas dhiisi kalas bira kutu taate shayyee dhiisi bakka. Ookee ayyee rabbitu uume moo malee jechuun biyyee lafarra jira jedhee man. Biyyeen lafarra hoo jiraate maa lafa fakkeenyaaf biyyeen lafarra jiraate bakka lafa bu'ee dhufee uumuu qaba waaqayyoo lafa dhufe malee ta'u. Jechuun kasatu egaa biyyeen fakkeenyaaf amma maal lafa dura uume erga antini ta'e moo bakka isa kana bira kutti dhiisi kalaas kun yoo itti deemnu irraa fagaata ijoo koo na dhagaa. Ishi maalumaaf taragaagee gaafee gaafatu taragaagee gaafatu ani inni deebisu akkas waan rukutamne olii gadi sutari ma deebisi. Ijoo koo tan deemaa jira kanaaf malee tokkorra dhaabbachuun barbaanne kanaaf bira kutaa jira dhiisatti. Suutuma jira. No taragaagee man jira moo kan keeratan taragaagee wadha dhabaan kooratu taragaagee naasaa rakkoon qabuun kun.
Ayyee fakkeenyaaf amma maleekonni Adam dura nan kaahinati immoo fara'aan nama tuffattan naatete mootu. Namni takka toon dubbadhu yoo koflee akka nama tuffatan ta'e. Ani dubbadhe immoo. Ayyee taate natti hin kofliin hayyee taate. Arabatti kolfee waa'ee makoonni Ani fakkeenyaaf akkan guddadheetti namni tokko toon dubbataa jiruutu yoo koflee namni sun nama taasifaa jirallee ofiillee waan akka nama ta'uu tokkotti ilaaluwaan hayyee taate rakkoon qabu. Maleekonni kun dura uumamaniiru Adam fi Hawaa dura. Ayyee gaafa jarri kun uumamanii maleekonni dura uumamaniiru. Maleekotatu ufee ruhiitti afuufee Adamii fi Hawaatti. Eessaafi dalagaa? Si gaafachaan jiraam ragaa naa baasisiin hin jenneem. Sirraa baruun si gaafataa jiraam. Rabboon ofii isaatti uume. Itti afuufee. Boqonnaa boqonnaa kudha shan lakkoofsa 27 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'aala ofii masaatii wa nafaqtu fiihi min ruuhii jedhe ofii kiyyaan itti afuufee jedhe Rabbiin. Galatoom ofii kiyyaan itti afuufee jedhe taate hayyee. Sana laabate. Dhiifama natti bilbilame nagaama. Amma dhaggeeffama jira. Ayyee. Rabbiin ofii isaa jaalatti itti afuufee jedhee siin jedhe. Ragaasii kenna irra geessetta. Rakkoon qabu naa baasillee siin hin jedhu furadheera sirraati. Ayyee. Okay, isaanoo maaliin uumame? Isaamoo jecha ta'e jedhuun. Jecha ta'ii kana eenyutu ta'e jedhee ni jechisiise? Ta'e kan jedhe Rabbi. Okay, akkamitti maaliin ta'e jedheen ta'ii kana maaliin ta'e jedheen? Maaliin ta'e jedhee? Jecha ta'e jedhu Isaa ta'e jedheen. Isaa naa uumamu jedheen. Maaliif fakkeenyaaf ta'ii kana maaliin dubbataa hartaati? Maaliin dhageenyatti dhageessaa hartaati? Afaan kootiin hin dubbataa jechaan dabarsaa jira. Maaliin natti dhaga'amaa ramree? Fakkeenyaaf saree ta'e waan jedhee bakka ajaja jechuudha ajajaan kennaa jira. Fakkeenyaaf ofii kooti mukni uumamuu qaba jennaan mukni uumamuu qaba jechuudha ajaja kooti. Rakkoon qabu garuu maaliin itti dhageessifteen jedhe maaliin ammatti fakkeenyaaf waan tokko natti dubbatte maaliin itti dhageessaa harta? Sagalee kootiin kaa? Bravo galatoom ilmi dhugaa si fadhalatu hayyeen taate ta'iidhaan dhalate malee wanti dhufeetti afuufame hin jiru minira qaamni fideetti afuufe hin jiru tire isaan sagaleedhaan hin dhageessee wanti itti afuufameera sattis ragaasii kenna qoy otoo ragaasiin kennin dura garuu fakkeenyaaf Waaqayyoo ifni haa ta'u gaafa jedhe maaliin jedhe? Kana walii gallaam sagaleedhaan jedheen kan kun gaafatana sagaleedhaan jedhe maaliin ta'e jedhe? Sagalee isaatiin jedheen jedhe sagana walii galla bara. Maal ajajeen jedheen maal ajaje? Fakkeenyaaf lafaan ta'e fakkeenyaaf ifaa fi ifaan ta'e gaafa jedhu maal ajajeetu ifaan ta'e jedhe? Ajaja isaatiin kan sagalee waaqadha waan ta'eef waan fedhe isaatiin danda'e. Maal ajaje? Maal ajaje ifa ta'e jedheen kaa. Eenyuun ta'e jedhe? Ifa ajaje. Eenyuun ifa ta'e? Ifaan ifa ta'e jedheen. Maa ifni jira ture moo? Ifa ta'e jedhe oh my god kun gaafii miti bar maal jechuu jira isaa maal lafaan maaliin jedhe ifni ture moo maaliin ifa ta'e jedhee jedhe? Anamma maaliin toon waaqadha waan ta'eef waaqa waan ta'eef waan fedhe argamsiisa waan hin jirre argamsiisa. Deebiin keessi gaafee mana gaafatteef sii kenna. Ani kan hin barbaade sagalee sana barbaadeen naa taate. Koi hin finne. Adefadhu obsinan tumura. Fakkeenyaaf gaafii na gaafatte Rabbi jecha ta'e jedhuuni Isaa alayhi salaam uume moo naan jetteennaan jecha ta'e jedhuun ajajee siin jedhe. Isaa haa ta'u kan jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaati erga itti afuufame booddeedha. Fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa boqonnaa 66 ayata 12 irratti ونفخنا مال جدي ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا جل ربي سبحانه وتعالى اتأفوف نجل ربي سبحانه وتعالى إساتيس اتأفوف ميتو كان إني أرقم عيسى عليه السلام أكو ما آدم اتأفوف garuu kun itti afuufame jechuun ta'e hin jenne jechuudha miti ta'e jechuudhaan argamsiisan jechuudha gaafa itti afuufee jedhu garuu ta'e jedheeni isaa ta'ee jechuudha. Ta'ii kana dura eenyuun dhageessise? Ta'ii kana eenyuun dhageessise dura? Eenyuun dhageessisu ta'e ajajadha malee. Jechuun ajaja kana eenyuun dhageesse dura maal fakkeenyaaf wanta sana ta'ee jabaase miti fakkeenyaaf yeroo biyyee irraa adamiin uume biyyee sana ta'ee jabaase miti. Biyyee sanaan adamiin ta'e jedhe. Biyyee kanaafuu ejatti baase miti yookiin immoo itti dhageessise. Kanaaf nama ta'e mini ree Adam.
Okay, kanaafiyyuu asa kanammoo eenyutu inni hime dura? Eenyutu jedheen? Sakanammoo eenyutti mee kan jedhuu fi boqonnaa tokko lakkoofsa irratti si gaafadhee taniin ofii naa deebisee dabar. Laa, isa kanarratti naa deebisisan. Ifa eenyu ta'e jedhee jennaaniin akkuma tamma naa deebiste sanaa jechuudha deebiin. Laa, eenyutti dhageessiseen siin jedhe fakkeenyaaf maasiin dhala namaati. Akkuma amma siin jedhe eenyutti dhageessisee jedhe akkan si gaafadhe sin amma ifni haa ta'u gaafa jedhe eenyutti dhageessise akkuma siin jedhe sanadha. Iseen dhiisaa deesse dhala namaa miti? Lakki dhala namaati maal dhala namaa miti an kasi gaafadhe. Kanaafiyyuu dhaggeeffadhu qaba. Kanaafiyyuu seetti dhageessise. Ni sheedhaan isaa ta'e hin jenne qoya obboleetti suuta jedhe. Sheedhaan isaa ta'e hin jenne. Gaafina tamma gaafataa jirtu seeroma boqonnaa tokko lakkoofsa irratti ifni haa ta'u gaafa jedhe Waaqayyo. Eenyuun dhageessisee jedheen si gaafadhe. Kanaafuu sanaafuu deebi'an maqaan faraan inni koo waan hin jirre bar inni kusheen kun koo jirti bar. Maali isaan jira? No, isheen jirtiin jedhe isheen qaamni isaa irraa argame jirti. Dhaggeeffadhu obboleetti. Qaamni isaa irraa argame jirti. Ndogongoriin. Maaf dhugaan dogoggorri. Dhaggeeffadhu isaan kophaa Mariam kophaa. Mariamin ta'e jechaa hin jiru. Mariamin ta'e jechuu fi isaadhaan ta'e jechuun gargari. Mariamin ta'e naan immoo Mariamtu Yesuusitti jirame jechuudha dubbiin. Kanaaf maal akkasumni dacheenis kan biraa Adamis kan biraa dhagaa. Maa gargari maalan gargar miti oomis hin jedhama. Gargari. Walitti fidee jechuudha. Biyyee fi Adam walitti fidee jechuudha. Ilaali dachiin kan biraadha. Biyyoon kan biraadha. Biyyoo irraa fudhate bar dachiirraa biyyoo fudhate Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Dachee fi biyyoon immoo garaagaraa. Maal jedhu? Dachee fi biyyoon immoo garaagaraa. Dachiin kan lafatti hafe biyyoon immoo kan irraa fuudhamu sanadha. Biyyoon dachee irraa miti biyyoon kan fuudhame. Kanaafuu biyyoon dachii irraa fuudhame malee biyyoon dachii fuudhameeti. Inni gadafe maal jedhama? Inni gadafe sun biyyoodha moo biyyoo miti? Dachiidha lafa jedhama. Lafti maaliin? Lafti moo lafti lafa dachiidha. Biyyoon maalidha? Biyyoon immoo isarra keessa jiru sana biyyoo jedhama. Maqaa gooftaa maal inni jala jirus maal inni biyyoo miti? Lakki inni jala jiru immoo biyyoo osoo hin taane dachiidha. Maqaa gooftaati. Biyyoon isarra keessa jirudha. Isarra keessa jiru sanatu biyyoo jedhama. Maal jala soo yoo qofforte biyyoo madha ustaas ta'a maal inni achi keessa jiru dachii qofforta dachii qoffori. Biyyoo qoffori namni siin jedha. Qoffori biyyoo ma qoffori? Wayi lafa qoffori siin jedha immoo biyyoo qoffori siin jedha namni. Biyya kana qoffori meen jedhama. Biyyee hundi biyyee ma bata. Sun akka keessatti ta'a lafa qoffori jenna nuti lafa qofforama. Biyyoo wanti lafa sana yeroo qofforu maalan baasa? Lafa sana biyyeen baasan biyyoo lafa gogaarraa baasta kaa biyyoo baasuufi lafa baasuun gargar lafa baasuu dandeessaati. Akka maal yoo ol baasaree biyyoo man fakkii lafa baasuu dandeessaa yoo siin jedha. Wait. Lafa baasuu dandeessaa qofforte? Biyyee man irraa baasa. Biyyee irraa baafte malee lafa hin baafne miti. Biyyee man kan baasu sun jalattafis biyyee man. Kanati baastu biyyeedha. Tole maalirraa baaste? Biyyee maalirraa baafte? Biyyee marraan baasa. Biyyee irraa baafte? Bakka akka nama dhageetti. Lafarraati biyyee baafte. Naa qoffortu lafarraati biyyee. Lafa baasuu ishee biyyee hunda baasuu dandeessaa lafa hunda? Maal akkam? Maal ni waaqa namu? Mee waan si qabadha tole. Waaqayyo maaliif lafaaf dachii gaa'ume gaafa jedhama biyyeen nuume hin jedhirre? Maali lafaaf dachiin? Waaqaa fi dachii nuume hin jenne lafaa fi waaqa nuume hin jenne rabbiin. Kanaafuu lafaaf dachii kan jedhu isa jira deema jaafarra waaqaa fi fakkeenyaaf dachii haa ta'u biyyaa ta'u. Waaqaa fi lafa uume waaqayyo miti. Hayyee. Waaqaa fi biyyoon uume jechuu dide. Fakkeenyaaf amma biyyeen lafti tokkuma seem na'u. Tokkodha. Tole sammoo lafan baase jedhi kaa. Maal ganaa min hingee akkasii nutti taasifamu takkaa uumeera maal ganaa waan akka tokko godheedha moo waaqni? Lafa qofforee lafa baase jedhi kaame. Maali lafa qofforee lafa baaseen? Maali biyyee fi lafti tokko naan jenne kanaafuu bakka biyyee sana lafa buusiti lafa qofforee lafa baasee dhime. Mee dhaggeeffadhu mee. Jedhama mee jedhi agarsiise. Lafa qofforee lafa baasee naan. Biyyee baaseen jedhama. Dachee qoteen biyyee baaseen jedha. Qoy waan gaadha qoy kan kenaa deemsisan booddee na gaafadhu akkasiin jedhe lafa qofforeen lafa baasette moo lafa qofforeen biyyee baase jette. Fakkeenyaaf amma lafa akka barteetti biyyees haa ta'u fakkeenyaaf biyyee qofforeen biyyee baay'ee haa ta'u akka macaan qulqulluun fakkeenyaaf lafaa fi samii dhumeerutti immoo lafa qofforee lafa baasee hin jedhus rakkoo hin qabu. Lafti lafa makaa. Ani gaafa rakkoo hin qabu miti akkasinaan jedhe lafa qofforeen lafa baase jenna moo lafa qofforeen biyyee baase jedhama. Maal biyyee kan jedhu macaafarra jira lafa jira waan ta'eef lafa qofforee lafa baase hin jedhu akka amantii kootti rakkoo hin qabu. Biyyee kan jedhu hin jiru biyyee kan jedhu hin jiru moo? Biyyaa fakkeenyaaf
Biyyee fi samaa fi samii fi biyyeen uume kan jedhu hin jiru. Lakki uume kan jedhu sontaane biyya kan jedhu hin jiramti garuu. Biyyee fi samiin uume kan jedhu hin jiru kwaa. Kanaafuu Waaqayyo lafa uume yooti ati maaliif lafa inni uume biyyeedha naan jettaas hin jedhan. Maalii kan ol fuudhee soo biyyee madha kan biraawwan qabu kan laddafatti soo biyyee maqasaati. Waaqayyo lafa uume Waaqayyo lafa uume jedha ati maaliif biyyee uume naan jetta. Fakkeenya maal biyyee uuman siin jedhee ani Waaqayyo kanaafuu Waaqayyo dachee fi samii uume jedha. Dachee fi samii uume jedha. Biyyoon lafti tokko naan jenne. Oka dhaggeeffadhu mee biyyee kophaatti uume dachee moo kophaatti kan uume naa jedhu naa fidate immoo. Ani akkasin jenne ilaale. Biyyoon kophaadha ilaageffadhu. Biyyoon kophaadha. Lafti kophaadha sin jedhe. Akkamitti jennaan lafa jechuun walumaa galatti qabataa sin jedhe. Biyyoo wanti jedhamu immoo akka afaanitti akka seera lugaatti biyyoo wanti jedhamu waan qoffortee baafte wayiiti biyyoo jedhama malee lafaan biyyoon jedhamu. Sigalee? Mee ustaas Faraan kana bira darbiitti kana bira kutiitti kun biyyee ma dachee ma tokkuma jarri kana bira kutiitti waan dhaqaa irratti xumursiisuufi nan ba'a. Is karaa rakkoon qabu kun beekumsa seera lugarratti waan rarra'udha waan ta'eef akka seera lugaatti garuu akka seera lugaatti akka seera lugaatti lafti maal mana barnootaa akkamitti baratte maal biyyee fi dacheen akkas adda baaftee mana barnootaa akkamitti baratte miti kana dhiisi bo. Ayyee dhiise shira. Amma mana baradhe. Gaaffii itti deeman. Ayyeen itti deeman. Murree boolamee deeman. Ewa, okay, fakkeenyaaf amma gaa'illi isatti. Ustaas Faraan. Ayya. Bakka tana osoo hin dabare biyyoo fi lafti tokkumaa jettee bire seera uumaa boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti biyyoo lafaatti jedhe biyyoo fi lafaatti jecha lama kaasachitti biyyoo lafaatti nama uumee jedha seera uumaa boqonnaa lama lakkoofsa torba irratti maaliif waan tokko yeroo lama deebisee dubbate. Waa kudha lama yoo dubbatu macaafa keetti daangeessuu hin dandeenyu. Kan inni uume garuu biyyoo samaa fi dachee uume. Gaaffii kun xumursiisa amma. Yaake waan inni jedhe irratti gargarisii galee maal jedhe biyyee lafarraatiin nama uume jedhe biyyee lafarraatiin nama uume jedhe lafarraatiin nama uume san taane biyyee lafarraatiin. Naa waaqarra jira biyyee lafarraatiin nama uume jedhe waaqarra jira maa. Maal waaqarra jira biyyeen. Ukkoo kanaafuu biyyeen lafarra jira miti. Waaqarra tumameere. Qoy biyyeen lafarra jira miti. Waaqarra hin jiru waaqarra kan jiru samii. Qoy biyyeen lafarra jira lafti maali? Lafa. Biyyoonoo. Biyyooma lafaaf lafuma tokkuma jira. Maaliif biyyee lafarraan biyyee lafarraan nama uume maa jedhare? Adda addaan biseera. Wal biraan biseera tokkuma waan ta'eef lafarraan nama uume jedha biyyee lafarraan nama uume jedhe laala. Biyyee lafarraan. Maqaan tokko bifti isaanis tokko lafti lafa biyyeenis biyyee wanti hundumtiyyuu lafaadha. Ish maaliif biyyee lafarraan nama uume jedha eegga tokko ta'eeti. Maaliif lafarraan nama waaqarra daare biyyee laala. Mee takkaa deebii waasaa mee ustaas Faraan ibsaan sin jedhee yaafii rakkoon tokko laala jechuun ergaa teetti kana ilaale amanii darbe yoo namannis rakkoo midhaan nan darbe silau darbeeraan ergi saatama isatti dubbatte malee ani gidduu. Namaan geggeeffamtu sin biran darbiin. Ani gidduu waan barbaade. Gidduu seenu sitti tokkodha jennaan akkamitti tokko siin jedhan. Situ tokko jedhe malee utuu ati jettee isaa amanteera nan darba. Garuu tokko jedhe. Darbiin asuma darbiin. Haala sin darbiin barbaada. Indarbiiniiti mee waa si gaafadha. Atama yeroo qoffortee biyyoo baastu malkii maal fakkaatu baastu. Kana qofa danaa baasi biyyeen inni itti dacheerraa qoffortee baastu sun biyyeen sun garaagara taanaan okey. Qootichaan baasan. Qooticha. Maal golbita? Lafa qoffortee maal qootichaan baasu? Dhugaa jallisuun akkasii kun. Maa dhugaa jallisummaa qootichaan baasu lafa qoffore? Maani qootichaan? Qootichaa jechuun lafa kamii beektaa? Maal qootichaa jechuun qofa fakkeenyaaf. Oh, deesi bakka. Lafa kamii? Lafa kamiitiin jedhe qootichaa jechuun. Afaanii qabdaan siin jedhe. Qooticha rakkina afaanii. Maal dabarsiisaa kana waan qaban hin baranna. Qootichaan beekunaa jette maalan godha erga hin beekne qootichaa. Diimaan jira, lafti diimaan jira, lafti gurraachin jira, lafti qootichaa jira. Si galee lafa garaagaraatu jira. Lafarraayyuu garaagara hedduutu jira. Saniifuu haadha qoro waan beekumsa kee tolte dhiisiinuma darbiti waan meeqaafi keetti dandeessi. Laa beeksisa beekumsa kooli miti kun sinii qoltee malee ayyee takka hin qabu. Ayyee jedhe. Rakkoon qabu. Bagan walte. Itti ufayyee. Ayyee taatee rakkoon qabu. Amma gaafa fakkeenyaaf isaanii kan inni sagaleedhaan ta'e jedhame sagaleen sun oolumaa galatti Maariyaamin dhageenye akkasumatti ta'e jedhamee miire olii gallee dabarsa kan Maariyaamin dhageenye miti. Maariyaamiidhaan ta'e akkamitti jedhama?
sila Maariyaamiin an ta'e jedhamu. Ha? Maariyaamiin an ta'e jedhama. No, jechuun sa akka fakkeenyaaf amma ittiin beeksifamne miti ittiin dhageenye miti isheen. Lakki isheen maa ilma deessadhee duratti beeksifamee jira. Duratti beeksifameetu ergatti beeksifame booda immoo ta'ii jedhaniini. Kaasuun beekamaadha bara. Okay, galatoom. Erga ta'ii jedheen akkuma duraa sanatti maaliif fakkeenyaaf amma Jibriil maaliif fidee xafuufere? Wanni xafuufe akkuma Aadamitti xafuufe fidee ruuhii xafuufe lubbuu. Yeroo xafuufe malee kaa xafuufe immoo Rabbiin xafuufe. Qoy sila kan ta'e garaashii keessatti kan ta'e foon ture foon sarratti ruuhii afuufe. Aha, otoo isheen baatta jirtuun dagammaa moo deebi'ee xafuufe? Maajii afur booddee xafuufama barruu hin beektu moo? Mee quraanarraa naa fidi erga isheen garaatti baatte Jibriiliin fidee xafuufe jechuun yaa Yesus. Si ilmi namaa gaafa ji'a afur guute akka inni ruuhin itti afuufamu hin beektu. Ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa isaa. Barbaadeen saayinsii tun taane saayinsii haa ta'uu. Sitti maara saayinsii miti ani. Saayinsiin si faaddata. Saayinsiin quraana jalaa bahuu hin danda'u waanuma quraanni jedhu jetti jala deemte. Akka jedhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni tokko bultii 40 bishaan san booddee dhiiga hitataa bultii 40 ammas ka biraa irratti uumama foon ta'a dhiiga ta'a san booddeedha wanni uumamu jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti boqonnaa 23ffaa lakkoofsa 5 irratti wanni inni dubbatu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yoo isin uumuu irratti isin kan shakkii qabaattan taatan jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala bishaan irraa isin argamsiisne bishaan sana immoo gara dhiiga hitataa goone dhiiga hitataa sana immoo mudgaa yookiin foon goone san booddee foon sana immoo lafee goone lafee sana irratti immoo fakasawna al-'idhaama lahmaa jedhe foon sana immoo lafee sana immoo foon uffisneeti maal goone thumma ansha'naahu gaaf tokko gaafa ijoolleen qoricha ishee fayyadu liqimsuu sodaattee boossee dirqamaan qabaniifaa gaafa waggaantu jira. Waggaa'uu beekta? Waggaa maaliif jennaan waan ishee fayyadu silmaa'u dirqamaan waggaaniin hin fayyadan. Amma afeera. Hinamne ammayyuu waggaanii maal tabe ammayyuu qabne No, amma afeera. Waati deemtuufis nan beekan amma afeera. Kanaafuu maal jechuudha beekta? Gaafa ati waan si fayyadu sitti kennineedhaa didduu isa kaanis immoo akka waan si fayyadu dirqamaan si waggaa'uun dirqama jechuudha. Maaliif? Quraana keessa dhiphisuun deemtaa. Wanti nasirra taa'e. Maana quraana kee fayyadamee yeroo itti na gaafataa turte amma. Wanti nasirra taa'ee fi quraana qofaa haasa'uudhaan miti. Mirga kootiin quraana qofaa haasa'u. Anaan gara keetti na fiduudhaaf kan kira na barsiista. Dhaggeeffadhu rakkoo hin jiru. Ammas koon si barsiisaa jira. Koon si barsiisaa koo gaafa sii galuu dide immoo akkuma silaa kan keessa fuudhee immoo si obaasaa deemuun dirqamadha. Yoo naa galuu dide dhiiseen ba'a. Siigaluu dinnaamo. Maaliif akka siigalu wangeela kee keessaa sitte wangeela kee siigalaan fudhatte. Maal quraanni kun danda'u moo? Maal quraanni kun wangeelli kee siigalaan fudhatte miti. Maal kanaafuu waan quraanarraan gaafadhe malee wangeela si gaafachuun dhufe? Wangeelli kee siigalaan fudhatte moo siigalee miti. Akka ajaa'ibatti. Kanaaf erga wangeelli kee siigaleeti gaafa quraanni siigaluu dide wangeela kee si kennaa jechuudha isa siigalu. Maal innoo naa galeera? Maal isin barachuun dhufe? Akka wal fakkaatuuf si kennaa jechuudha. No, quraanni yoo danda'e quraanuma raanaa deebisati. Yoon barbaanne dhiistee bu'uu dandeessa dha sitti himaan. No, ani bu'uuti quraana keessa dhibbisuu jettaka. Quraanni kee addeessaa waan hundumaa yoo ta'e quraana raanaa. Samitti kannaa jechuudha. An kan koo fudhadhu kaan. Kan koo fudhadhu kaan sirraa. Maalanni saree keemmaa yoo duruu. Gaaffii quraana irraa si gaafataara ani isaan beeku Yesuusin hin beekama gaafa qorraa isan sitti maa oolee misalallee. Yesuus eenyudha? Ilma Waaqayyoo. Yesuus moo? Haati isaan beekti kana garuu? Akkam? Haati isaa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uun beekti? Akka isheen akka dhiira irraa hin godhanne fakkeenyaaf yookiin immoo kaadhimaa ishii Yoosef irraa kan godhanne ni beekti. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uun beekti haati isaa usiin jedhe. Haadha isaa toon taane diinni yuub seexan nu beekti. Kan kootti naannessii kan kootti naannessii. Seexaanni sila seexaanni jedhee dogongorsite dhiisi seexaanni. Kan kootti naannessii. Anka si gaafadhe nama haati isaan beekti siin jedhe seexaanni mana dogongorsuuf jettee seexaanni nama Waaqayyooti siin jette. Gaaffii si gaafadhe haati isaan beekti iyyuu siin jedhe Yesuus. Seexanni maal dogogorsiti miti aboona dogogorsuu hin qabdu isheen. Maali Yesuusin fuute isheen taphatoo hin baafne ma? Naa ishee miti kan baase. Eenyu baase? Hafuura qulqulluudhaan guutamee lafa onaa dhaqee sanii booda achitti qorame malee ishee miti kan fuudhee baase. Dursa hafuura qulqulluudhaan guutame. Maarqos Wongel boqonnaa 4 dhugaa waaqa jiraataa dursa hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Eenyu geesse? Hafuura qulqulluu geesse duraan.
Kan fiixee mana qulqullummaatti baase seetan. Inni kun qoy sitti hima isa kan. Wow, macaafa qulqulluu na barsiisuuf jettaati. Abshir. Kiristaanummaa kee hambaan itti ortodoksii kee baatee malee. Pheenxee keessaa hambaan dhaggeeffadhu. Okay, ortodoksiin kiristaana miti jechuudha. Badaa nutti bidaayyee. Laa kiristiyaana jechuun kiristiyaana ta'ee garaa fayyadamate. Ortodoksiin kiristaana miti. Tokkuma jira. Jedhe ayyee. Yoo dhaggeeffadhate macaafa qulqulluu kee tareechii jiraachuu isoo hin daakani qura'aan isaaniirraa ni qabu. Odeeffannoo qabu. Seexaanni fuutee ni ulfaatee ulfaate tabbatte. Jalqaba hafuura qulqulluudhaan Ol fuutee isa baasuu immoo baafne. achitti seexanaan qorame. Achitti seexanaan Fuutee gabbatti ol baastee immoo baafne siin jedhan. Dura isaan miti kaashee miti kan fuudhee bahe dura lafa onaa hangeesse hafuura qulqulluudha. Isa duraa dhiisi. Seexaanni fuutee tabbatti ol baastee immoo baafne. Hafuura qulqulluudhaan erga guutamee lafa onaa dhaqee booda seexanni mana qulqullummaa fiixee mana qulqullummaa illee dhaabbachiisteetti. Fakkeenyaaf amma dhagaa kanaan illee daabboo nyaadhu dhipheenitti garuu maal macaafa jedhamu kana sin kaadu mooni garuu. Kanaafuu seexaanni kan waaqayyo kee qorte siinsi qoruu hin dadhabdu. Waa'ee seexaanaa Aaboo siin jedhe. irratti godhateera. Karaa isaatiin aaboo irratti Abboo kan waaqayyo kee qorte siinsi qoruu hin dadhabdu seexaan abboona dhiisi qotta Yoo nan dandeessu abadan na qorti malee namoota. Waaqayyo kee iyyuu hin dandeesse siin maa dadhabdisa? Hin dandeenye kan ifate hoo hin ifate nagarree hin ifate. Maal ifate maa bultii 40 gabuun teessifne? Maali sana ishee kan teesse? Kan tabbatti ol baasee teessise maa? Ofii taa'ee kan jedhu kan agarsiisa. Maa kijibdaati qoy. Mee guyyaa 40 seexanatu agabuu teesse kan jedhu fidi. Maa eenyu teessisere maal kan fuudhee bee achi keessa miti bakka midhaan hin jirre. Bakka midhaan hin jirre. Karaan har'a kiristaanummaa lakkisa. Islaamummaan fudhadhu. Ishi. Islaamummaan fudhatu bu'aan ta'e guyyaa 40 seexanatu agabuu teesse kan jedhu finnaan innaatee aduman keessaa. Seexaanni fuutee tabbatti ol baastee moo baafne? Wayyoo haadha koose kana si amanee bara. Bakka nyaataaf dhugaatiin hin jirre kan geesse eenyuree seexaana bara. Hafuura qulqulluudhaan lafa onaa geeffame. Maal macaafa jedhaa bara yaatti fiduu fi. Bakka dhumate dhiisi bakka dhumate kun. Kanaafuu amma dubbii gabaabaa kun dhiisi. Waan hin jiran dhiphate. Kan waaqayyo kee qorte siinsi qoruun dadhabdu kan bira dabarre. Hin mo'anne kaa hin mo'anne. Otoo yesuus hin mo'atetti anaan illee na mo'atte. Obboleetti mo'attus dhiistus qorteetti miti isa dhiisi mo'atte mo'amuu baatte dhiisi. Namni tokko tokko gaafa walaa qabu namni humna qabu iyyuu gaafa tokko tokko mo'ama rakkoo miti rakkoodhaaf isa dhiisi. Amma gaafii si gaafadhan. Dhaqxeruma waaqayyo dafartee ittiin talaafa waan tokko. Gaafii si gaafadhee haati isaayyuu haati Yesuus Kiristoos Yesuus ilma waaqayyo ta'uun beekti moo hin beektu? Akka fedhii foonii irraa hin arganne ni beekti akka sagalee waaqa irraa dhufe ni beekti. An gaafii si gaafadhe Yesuus wanti jedhamu yookiin Yesuus namichi jedhamu ilma waaqayyo akka ta'e beekti moo hin beektu? Hin beektu kan jedhu fidatti. An sin gaafadhe yoom hin beektu sin jedha. Naa hin beektu kan jedhu fidiin jedhe dursa hin beektu kan jedhu fidatti. Anatti gaafataa jiraam. Ati hin beektu kan jedhu naa fidi dura erga silaa gaaffii yeroo hundumaa yeroon sin gaafadhu gara macaafa qulqulluutti wiliq gootu. Ani hin beeku yookiin moddoo isaa argina. Beektu kan jedhu naa fidi. Yoo ati kan hin beektu jedhu naa fidi rakkoon qabu. Ani siin fida rakkoon qabu. Siin fidaati garuu hin beeku naan jedhi siin fida rakkoon qabu. Ani bakka isaan beeku yaada. Dursa naa fidi laakii hin beektu haati isaa hin beektu kan jedhu naa fidi. Anatti gaafate. Ati laa hin beektu moo hin beektu itti isa kana naa fide hin beektu kan jedhu. Sin gaafate hin beektu moo beektu jedhee ani yaadadhu bakka isaa jedhi yookiin hin beeku jedhi. Maalla gaafataa hin beektu kan jedhu naa fidiin jedhe. Laa hin beektu haati Yesuus akkasii ilma waaqayyo. Haadha qoro mee akka nama ati hin beektu kan jedhu yoo naa fidde ani immoo akka ishee hin beektu. Ani hin beektu sin jedheera. Ani immoo sin fidde. Ani hin beektu sin jedheera. Jedheera moo hin jedhe? Hin beektu sin jedhe? Hin beektu chaarta hin beektu kan jedhu fidetti. Hin beektu moo iyyuu jedhee dura gaaffii si gaadhe hin beektu yookiin beektu? Waaqayyo isheen jalqaba ni beekti maaliif beekta Gabriel gara ishee dhufeetu Gabriel dhaggeeffatu Gabriel gara ishee dhufeetu yaa ayyaana qabeetti. Ani immoo akka isheen hin beekne sin garsiisa. Ani akka isheen hin beekne sin garsiisna garuu ati garuu natti gargaaruu jette gaaffii si gaafadhe akka isheen hin beekne. Maariyaam ilma waaqayyo Yesuus ilma waaqayyo ta'uusaa hin beektu kan jedhu naaf fide rakkoon qabu. Wangeela maaliiti naa malee? Yesuusuma iyyuu hin beektu sin jedha ilma waaqayyo. Wangeela maaliiti? Yesuusuma iyyuu hin beektu. Maal deesse? Maqaa Yesuus tasfaraan duratti beekumsa qabda fakkaata amma garuu wallahi. Yesuus hin beektu beekumsa qabaachuuf dhiisuu ko amma argita. Maal kan ishii miti moo? Kan ishii miti Yesuus nama kan ishii miti Yesuus. Maal rabbuun itti? Yesuus kan ishii miti Yesuus kan ishii miti Yesuus hin beektu isheen. Wallahi Yesuus. Dhugaa rabbi. Maal deessere isheen? Maal deessere? Isheen ka deesse Iisuudha. Iisuu deesse isheen. Maan Iisuu kan jedhu macaafara jira moo? Iisuu deesse malee Yesuus hin deenye. Mee macaafara naa fide Iisuu kan jedhu. Ayyee kunoo sirriitti sii kenname. Macaafa qorraa naa kennita garuu macaafa jaatanii jaarraa waan ta'eef. Eenyu kan sii kenna.
No, inni tokkuma garuu dhiisuu kan jedhu hafidu. Dhiisuu kan jedhu dhiisuu maaliin? Ani garuu macaafa kooraan itti middoosa dhiisuu. Sittiin marakkoon sitti agarsiisameera ija wangeelii tokko isa dhaqe. Bismillah. Macaafa kooraan itti middoosa nan baasa siif. Kunoo si baasaan jira kunoo macaafa maa ijoo gadi garagasheen jiru iyyuu. Kaameraan gadi garagaleera. Laa iddoo sanatti mi macaafa qulqulluu. Ishimaatii sun keeffatu qabdoo wangeela kana hin qabdoo. Hin qabda waatee sun keeffatu. No, ani hin barbaadu macaafa 66 dura naa baasi. Maarree 66 itti maal taate? Wangeela Maatiyos moo Yohaannis moo natti mi Isaayyaas Maatiyos wangeela macaafa afaan Hibruu kunoo ila. Macaafa afaan Hibruu Giriik. Afaan Hibruu guddanne afaan Hibruu illee hin baranne afaan kootiin nan baradhe macaafa qulqulluu Maatiyos boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa. Maali isheen afaan Oromiffaa dubbatti ture haati Yesuus. Dubbattu haadhi afaan garaagaraatiin akka dubbatamu macaafa qulqulluu eeyyamameera isa kana dhiisii. Kan isheen beektu akka ta'e isinitti agarsiisa la. Obboleessi kiyya. Maatiyos wangeela macaafa quraanatti macaafa itti amanurraanatti. Macaafa itti amanurraanatti. Wangeela kanatti namantu moo? Okay, ayya afaan Oromoodhaan habaasi. Waraabadhaa ishee wangeela kanatti namantu. Wangeela kanatti namantu isheen jette waraabadhaati. Warra Ibruu faana haasa'e isaanii yoo argattu afaan isaanii beektaanaan warra Ibruu faana haasa'e warra Armaakiyaa faana haasa'e. Qo'isuuta jedhi. Anaan nan laallatu. Yesuus ka jedhu hin beektii naan jettee hin beektuu siin jedhee. Obboleessi kiyya afaan itti waaqessa. Fudhadhuu naan jedhe Yesuusin hin beektu siin jedhe Yesuus kan shimiti siin jedhe. Afaan Ibruu miti afaan Ibruutti dhaladhee hin guddanne afaan macaafni qulqulluun haadhaan jedhamu kan jedhu hin jiru. Ilma ishii Iisuu jettee waan ta'eef Yesuus jedhamu hin beektu siin jedhe isheen. Iisuu miti isheen irraa bu'uun jettee waamteetti macaafa qulqulluu keessatti. Garuu Yesuus jettee waamneen. Eeyyeeno. Garuu Yesuus jettee waamneen. Afidati doonte macaafa qulqulluu kan itti amanaa jiru dubbisi kan ragaa baastas irraa fi lakkoofsa 21 irratti Iisus jetteeti kan ishee waamtu malee yookaan immoo maqaan jiru asirra macaafa qulqulluu irra hin jiru qulqulluu kan baasa hin jiru isa gisee kan baaftetti dhalootatti agarsiisu maaloo isuma afaanuma Oromoo sana fidi. Ma afaan Oromoo maali afaan Oromoo meediin Itoophiyaa irra hin jenneen. Maali ani afaan kootiin malee afaan namaatiin macaafni qulqulluun yookiin amantaan keenyi aadaa nama baatee ani Maariyaamiin ilmi ishee eenyu siin jedhe malee waa'ee wangeelaa si gaafadhe maqaan ilma ishee eenyu jedhee si gaafadheen. Afaanii miti kaan macaafni qulqulluun ani maqaa ilma ishee si gaafadhe malee wangeelaa afaan Oromoo si gaafadhe. Jireenyaaf lubbuudhaaf waan ta'eef. Haadha koro waan si gaafadhe maqaan si gaafadhe malee wangeela si gaafanne maqaan ilma ishee eenyudha eenyu jettee beekti. Akkas wangeela maajii fiddere. Wangeela maajii baastee. Maal wangeela yeroo sana itti himameetu nutti maqaa isaa eenyu akka ta'e wangeela yeroo sana Gabreeliinis dhufee isheetti hime Iyesuus osoo hin taane Iisus jedheeti kan inni itti hime. Iisus beekna malee Iyesuus jechuun maal jechuudha? Iyesuus maal jechaadha isaa afaan kanarra mana ga'u jira. Kunoo Iisus. Iisus jechuun maal jechuudha mee? Iisus jechuun maal jechuudha? Iisaa jechuudha. Iisaa jechuudha. Iisaa jechuun maal jechuudha? Iisaa jechuun maal jechuudha? afaan warra Giriikotaati. Afaan warra Giriikotaatiin hiikaan isaa maalidha? Hiikaan qabu. Iisu jechuun. Maqaan hiikaan qabne hin jiru. Iisu jechuun hiikaan qabu naa kennira maqaan Iisu jechuun akka keessanitti maa Yesuus. Hiikaan qabu kan jiru eessa argitu? Akka keessanitti maa Yesuus jettee immoo gaafatanii. Amma gaaffii kun dhiyeessitee macaafa Iisu jechuun dhaggeeffadhu ilaali. Iisaa kan jedhu afaan Giriikii irraa kan fudhatame maqaadha waan ta'eef hin jijjiiramu. Iisus kan jedhamu irraati maqaa sana afaan Giriikiitti amma Fira'aan kan jedhu afaan maaliiti? Fira'aan kan jedhu afaan maaliiti? Afaan Arabiffaa. Fira'aan kan jedhu afaan maaliiti? Arabiffa. Oromifattoo maal jetta? Oromifattoo maal jetta? Faraanuma. Oromifatti maal jettaan jedhe? Oromifattiin jedhu kaa maqaa koo maaliif hin oromifatte maqaadha maqaa Oromifattiin jedhamu. Maaliif Oromifattiin jedhamu afaan kamiyyuu jijjiiramu miti? Maaliif jijjiirama maqaan namaan jijjiiramu Farhaanidha bakka. Maaliif dhiisuudha taanaan maaliif dhiisaa jedhani? Dhiisuudha miti? Aaltu biliis? Dhiisuudha miti? Isa fakkeenyaaf kan itti waamamaa ture dhiisuu argatee maaliif dhiisaa itti tarreessin? Maaliif dhiisaa itti tarree? Dhiisuudha. Maaf jijjiirtan dhiisuu sana maaliif dhiisaa itti tarree? Maali dhiisuun dhiisaadhuma rakkoo hin qabu. Rakkoo qabu kanaaf dhiisuun Yesuusidha kan rakkoo hin qabu. Koo dhiisuuni kan keenya jijjiirre. Bakka raawwanni kana bira darbi. Ishi keenyan jijjiirre. Barammaa kana waa nama jalaa bahuun hin jiru. Keenyan jijjiirre miti rakkoo hin qabu. Quraanni of danda'a macaafa guutuudha waan ta'eef jijjiirus dhiisus. Kan keenya illee akkasuma. Kan kee garuu baay'ibiliin. Otoo danda'atiin maajii macaafa irratti fiigee daree amma quraan of danda'a. Kee baay'ibiliin qoyika.
keenya quraana guutuudha waan ta'eef isaanuma jedhee nu bu'e guutuutti. Kan kee garuu kan haati itti waamaa turtee fi kan eenyu maqaan isaati Allahumma salli ala Muhammad kan Gabreeliin dhufee ittiin ishee himaa ture yookiin gammachiisaadha ture Iisuudha. Yesuusin hin beektu. Kanaafuu usta amanaa dhufte Faraan. Okay. Rabbi miti keessan kun iyyuu deemti jijjiiraa jechuudha. Fakkeenyaaf kan maqaa kana Gabreelitti kan hime eenyudha? Kana moo isa kan Iisuu jedhumoo? Ani maalin beeka namatti hime waan ajaa'ibaa sana miti kan nu ajaa'ibe. Okay. Fakkeenyaaf akkamitti waamaa turte isheen? Maalin beeka ree wangeelli kee waan jedhan jedhe malee ani ekedeetu itti Okay, quraana irratti moo Iisaa maqaan Iisuu Iisaadha jedheetu sunitti hime? Quraana irra ani kan macaa keessatti hime quraani maal gochaa tataa akkasii No. Waa akkasii maal oduu mandara keessa maal godha quraani natu qoratee bira ga'e malee. Maqaan isaas kana. Isi ka sababa dadhabina keef iddoo oduu geessin oduu mandara kee allee iddoo jiru jira waan dubbachuu barbaadu. Maqaan isaa akkas ture jechuun oduu mandara keeti quraanni jireenya lubbuu namaatiif dhufe malee Yesuus maqaan isaa akkas ture kun akkas ture nutti muuf hin dhumne. Oduu mandara keessaa mitaanaan siin kabajaa isi kalas. Yaatin majeelee na buusu to gaaffii kontolee. Rabbii fani tokko miti rabbiin waan jireenya anaaf siif ta'uuf Sagaleen kee hin jiru yaabbo. Nabbil bilamee naana olirraa qabe abboo namni maaliif akkana jeequ hin beeku. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaati waan jireenya anaaf siif ta'u tokkoof kaa'a malee dhufeetu maqaan Yesuus namni akkas jedhee itti baasee maqaan isaa akkas ture ani immoo akkas hin jedhee waan akkasii nutti himnu. Rabbi walumaa galatti. Maaliif isa immoo fakkeenyaaf amma waan kaafiroonni jedhan maaliif fuudhee oduu mandara keessaa fuudhee Nabii Muhammad odeessere? Isa immoo maaliif akkasitti odeesse beektaa? Namoonni irra caalaa ilma namaa gabbaraaru waan ta'eef ilma namaa walumaa galatti ilma namaa kanan gabbariinaa dhee nutti hime. Iddoo kamitti jira ilma namaa gabbarinaa kan jedhu quraana irraa meera gaanaa fiti ilma namaa gabbarinaa kan jedhu. Ilma namaa jechuun moo laqad kafara qaalu inna Allah jedhee almasiixu Iisa. Ilma namaa gabbaraaru kan jedhu mee quraana irraa naa gaanaa. Isaan ilma namaa miti moo? Rakkoon qabu inni isa nuti jennu miti rabbiin Allahan keessan kan jedhu. Quraana masiin jedhe quraana keessatti maa Isaan alayhi salaam ilma namaa miti moo? Ilma namaa kan jiru naaf idin jedhe Isaan ilma namaa ta'u ilma rabbiillee haa ta'u I don't know. Maa ilma bineensaan jedhe? Isaan abbaan sayyuu Isaan waan sayyuu hin beekuan. Isaan beektu? Isaan beektu ati. Amma qoy dhaggeeffadhu isa kana ilma namaa gabbaruu kan jedhu ragaanaa fidatti. Maa Yesuus ilma namaa miti siin jedhe? No la ustaz Farhan isa ofii kee loojikii hedhiisi kaa. Loojikii koo miti maa Yesuus ilma namaa miti moo? Oh my god ilma waaqayyooti fakkeenyaaf no isaan beekun isaan beeku ifam isaan muka tambaraa jalatti dhalate hin beeku muka macheessaa sana jalatti. Yesuus akka ta'e sigarsiisuu Yesuus isaati Jeesus jechuu akka ta'e sigarsiisu yeroo hiikamu. Laa quraana keerraa Yesuus kan jedhu natti agarsiisi. Eesh sigarsiisa. Quraana irraa. Yesuus osoo hin taane Jeesus sitti agarsiisa Jeesus. Laaki quraana irraa natti agarsiisiin jedhe. Quraana irraa sigarsiisa Jeesus ka jedhu maal. Hayyaa. Quraana irraati kunoo kun quraana miti Jeesus ka jedhu sigarsiisa qoy. Jeesus afaan Oromoodhaan fidi afaan Oromoodhaan. Haadha qorqoorroo ati gaaffii yeroo gaafattu. Abboo haadha qorqoorroo naan hin jedhiin qabsiiti haadha qorqoorroo miti ani. Obboleetti caantu maqaa kosreessi. Naa fidi Ustaaz Faraan. Sitti agarsiisuuf jennaan bara afaan Oromootiin naan jette. Maal afaan Oromoodhaan ani Itoophiyaawidhaas hin jedhee rabar. Itoophiyaa yoo taate dhaqiti Itoophiyaa keessa ta'e kaate koo laga ce'uu hin dandeessu jechuudha dhaqi kaate. Ani ammoo toorra gaawaa isi gaafadhe Ingiliffaan naaf itti Internaashinaali malee dhaggeeffadhu nuun karaasaa jirru. Internaashinaali malee amantii Itoophiyaa keessaa qofaa isaan jirru. Kan Itoophiyaa keessaa barbaade tanaan bu'i bakka adeema jechuudha. Internaashinaala addunyaa isaa jiran. Maaliif Yesuusitti geeddarame ree akkas taananii maaliif jechuudha. Kan Itoophiyaa. Yesuus maaliif Ingiliffa quraana irratti quraana Ingiliffaa irratti. Macaan Itoophiyaadha kan isin jedhee fi amantii Itoophiyaa keessaa qofadha afaan Oromoo. Allaqa. Afaan Oromoo. Laga quraanni kan kee maaliif Ingiliffatti? Maaliif Ingiliffaan ce'uu hin dandeessu siin jedhee amantii. Ce'uu hin dandeessu. Maaliif Jiisas jedheen jedheen? Jeesus waan Jeesusitti nima ture amma dhiisi. Quraanni Ingiliffaa maaliif Jiisas jedhe? Nama biraa wajjin dubbadha bakka haadha qorra cufadhu saayii tokko ol si gaafata. Xumursisa iyyee. Amma na si gaadhiisa. Okay na xumursisi kaa gaaffii gosa kana bira kutii. Jeesus ka jedhu si gaafata. Gara caala si gaafata. Laa gaaffii isa adeemaa jiru sana naa deebisiisa. Haadha qorra waaqeffadhu. Yookaan namni tokko waa sadiif dhufa. Takka barsiisuuf, takka barachuuf, lammaffaa immoo sadaffaa immoo dhaggeeffachuu dhufa. Ati bar waa hunda keessa iyyuu ta'an jiru. Yookiin hin barattu, yookaan hin barsiistu, yookaan hin dhaggeeffattu. Faayidaa hin qabu. Namaafis ofii. An dubbii haqaan barbaada haqaan na barsiisi.
Haqan dabsiin. Maal haqa maal fudhattare haqa didaarte Itoophiyaa malee naan jettani meedin Itoophiyaa haasa'uun qaba yeroo hunda taa'etanii bakka laguma keessa achi taa'uun qaba ani ko. Anaaf ati Oromoodha. Otoo Ingiliffaa ta'e ati otoo lammii Ingilizii ta'e ati sitti dubbadduan. Maafan seena kun dubbataa seenee beekaa? Bakka sun wanta ati natti hin dubbanneef afaantu si daangesse kaa rakkoon kisana. Akkas taanaan isa immoo maaliif warra gaaffii gabaabaa si gaafadha. Ergaatti kan Itoophiyaa malee hin dubbattu kan Itoophiyaa malee na sanaa gaddu erga ta'eeti maaliif kan Israa'eliin na sanaa gaddare Yesuus Kiristoos innoo kan Israa'eli. Afaan. Laa. Maa waaqnumtuu Afaan. Waan inni ani isin Israa'el maaliif warra Israa'eliin afaan isaanii jibbitaati. Afaaniin jedhe macaan immoo afaanota 600 fi 3,300 walitti qabamee jira. Jibbitaan siin jedhe afaanuma Yesuus Kiristoos maaliif jibbitaati? Innoo Israa'el afaan warra Afaan Yesuus Kiristoos maal eenyuman jibbeewu? Maa kunoo siin dubbisa maaliif barbaadu afaan isaanii hin jenne Fakkeenyaaf yeroo guyyaa 50ffaa sanatti hafuurri qulqulluun dhufee fakkeenyaaf amma biyyoota garaagaraatti sabni walitti qabamee jiru afaan garaagaraatiin dubbatanii jedha. Afaan saba isaanii immoo afaan Oromoo jira achi keessa. Itoophiyaawwan fakkeenyaaf dhaggeeffatu sobdee jedhe. Gaafa guyyaa 50ffaa sana Oromoon achi keessa jiru jira gaafa sana Oromoon achi keessa jiraate afaan Oromoo dubbate jira. Sabni lafa sanatti wal ga'e hundumtuu afaan isaa garaagaraa afaan isaan beekanitti dubbatee jira. Saba sana keessa Oromoon jira. Oromoodhaan sanaan hin daangeffamu inni kun. Injiraas hin saba gaaf sana guyyaa 50ffaa hafuurri qulqulluu bu'e sana keessa. Yeroo sanatti Itoophiyaan jiraachuu malti. Dubbii gabaabaa Itoophiyaan jiraachuu dhiisuu maltiin jedhe yeroo sanatti. Kanaafuu hin maltiidha malee hin beektu miti. Afaan garaagaraatiin immoo akka dubbatamuuf immoo yeroo sana ajajameera ka. Afaan tokko hin daangeffamu. Keenya gubiin galatoomi tiishi galatoomi sifaan haasaan qabuun gaa amma nama biraatti darbamee taa'ee geeffadha akkaataa nutti gaatu yoo hin taane. Irraa dabsitee gaaffii ammaa ton xumuriin. Maal gaaffii maalii taasaa maasaa argatte? Bariin babal'isteen ijoon koo achi miture narkaa fuutaa macaafa qulqulluu seennaa quraana seennaa achi miture gaaffiin koo. Saayii tokko ol jaasofteetta si gaana maaliif saayii tokko. Ayyee guyyaa biraan deebi'a ishi taate garuu hin xumure yaadamma. Rakkoon tokko jiru si gaama kana haasofteetta. Mee warra kaan. Okei galatoomi hammana iyyuu kan dubbatu si